bilani. Silki keçfatte de kodas gitmiştir. Silki keçfatte. Manjaren kaunjara. Manjaren sagale kana turubba. Anwas kesa kan tijra ana va ayo dube. Jette ila hujaji ma tadarbe. Tima tadarbe saati sattetti. Nama silki keçfatte tijra. Baba na kajare. Akana jare baba. Ofra hafte to mutanko. Ano tabaye fe bakata batu kola. Apele tudu balako. Iya tamin jara. Sibera. Furateta. Sibera bulet. Sibera go. Ina mate. Ina kajare go ofra hafte. Ina ba ukate tisheno bino ukate. Ina ofra hafte. Ebba gudar te kegeshen. Warna sijipali sina fatisa. Ina kajare wa ayo moftan. Urutu sina bani ebba gudar te satisya. Hindu tu ganajrata. Ano tabaye huwe batata. Sagalin nale. Sagalin nale kaba. Ini sagalala gayoti. Urba? Ya makan? Makan makan. Ada je. Industri kampanye juga. Industri aja. Kampanye aja. Baldai sama kita. Asal tuh. Baldi makan. Betul apa sih? Ugada. Udah ampun nih. Tahu kalau di badan udah ada. Lama ini apa udah? Amin. Jarum ya lalu aja. Jarum ya lalu aja. Kamu udah apa? Edgar udah kan kau? Amin. Sebenarnya udah kan aja. Karena sadar bahwa kayu jiwa yang kamu. Di dalam jalan bosan, dalam apa nanti bosan. Netar kemana? Tidak ada sangkut bahasa nama. Kaba. Ini apa udah? Jiwa kayu. Nang kabanan na banjir. Agar ramu mama sawajat. Sekarang nama itu kau tahu bukan dia mana warina tanta. Amen. Iya nanda ya. Nama tu kombe. Pakai orang aku. Tu kitti bar pada ambega. Nama tu kombe. Agama ada. Jolle nama sadar nama tu kombe. Gak jelas kisah tu nama tu sih. Karena dah kan sih. Akas nama nyewa. Itinafu. Karena dah kan kayak yon ni zeta ayo jeda. Itini. Awak jadu wajibku. Itina ni mabaa. Nanjale wakai. Ina isu kami tu kesnya macam tu sana tu fadina sih. Share matin mabasa. Mana grupin pun. Bayi Yesus sih. Grupin je nado kau jalan deh. Batang kut. Ada cahaya terkawan. Anda tak? Ini orang grup apa? Grupin aku tu jalan aja. Grupin aku tu jalan aja. Rapikan, makanan nasi sinje cahaya apa? Beri kawan jangan sudah terak beri sudah. Isi miranda. Makanan tu lupa aja. Mohon hati kama ya dia. Abi Devi. Akaketi makanan nasi itu. Grupin itu jangan cahaya grupa. Si pada suaka. Ibe wa ayo rasa baik se motu bete. Betul mikir mereka. Ibe wa ayo rasa ike motu bete nanti mana furu wa ayo. Ila pada anda tanah gubernur kati kotok. Bakal kanan jeda. Ila sirat dua di jalan itu. Kalau semua mau terjadi. Ada kiapa tu sitan mah. Dia nufus badus. Wana bayar juga. Erga kalau sitan mendema. Rakina kia sabut. Pak anda timah. Wana macam kam dekara bis nanti lewat kan. Bisa. Orang kasih kau catat. Agama era. Namot sobani sitti kolfani maqasi kan lesu akkas godhe jedhani giruppii way jaalataa jiran yoo ye ganda nagar mala maal jedhama ganda wayitiin yookiin immoo gootiidhaan akka kanatti mee akka wal beekumtii wayitiin እንደዚህ ይሰራል እንደ እግዚአብሔር አይሰራም አይሰራም በሉስ ኩኒ መነ ዋቀዮት mana waaqayyo mo mana sarade mana waaqayyo apaka baay'ee hamma na baay'ee taane hamma nu baay'ee taane waaqayyo mana sarade ila ni ko ni na taane apaka na kana ko sai ku taane apaka na kana hawa sa sa ta mana ko ya ni na taane mana ko ya ni
qabatu. Warruma caljalittiin jedhatu kottuun barbaadamta. Tuffallagaalla. Lamaftee tuffallagaalla. Furmaataa barbaadamta. Amma hidhamanii taa'uu nafeera. Jaamummaan taa'uu nafeera. Maqaan kaleessaa sirraa kaa. Warri boolla qotan gadi fageessanii. Gadi fageessanii. Abbaa mul'ataatiin du'eera jedhanii sabduu duudhaa gamma kee malee nama tokko dugda duuba jirta gamma kee malee jira abbaa mul'ataa kennaan saada malee ergaa guddaa baattee kan turte dhalootaaf eebbataa kan turte amma garuu balballi sitti cufamee duubarra kan jirtu waldaa kana keessaa gara gidduu sana dugda duuba kan jirtu akka deemaa gahe warri boolla qotan gadi fageessanii Abbaa mul'ataatiin sobduu dubbata isaanii gamma kee gamma jira abbaa mul'ataa kennaan saada malee addunyaadhaan barbaadamta namni tokko yaame akkasumas Ameen furmaataa barbaada hiikaan barbaadamta Barsiisaan si barbaadaa maal ta'e? Hin dhufe. Gara Yesuus dhufe. Hidhiya Yesuusii wajjin walitti dhufe. Ergaan si qaba. Haga ammaatti waan eeyyite sana ammaa utuu bira hin gahin dhafe. Akka jedhetame rarraasaa namni siin garaa koo. Kadhatame maal arga kennaa kan wayyoo ergaan si qaba. Ituma ilaaluu garaan koo akka itti hafeette miti hawwaan haftadee waa qaba. Lama sadi berana segala. Toppa lama sadi berana segala. Amen. Menam itu kok iye isan awes ada beranu mangkane. Aja. Amante jette. Nak kasih dia dekat bosanmu. Iye berana segala. Harka उत्तर में दिखा देता Gape tu kau gapate Yesus Man akan sibuk berbat Akan dijamatan dia kau ni Namun kalau kau kuah kayu dia kan Iya dia daruti Mana kasih tu Kasih tu berbat Mana kasih tu berbat Mana kasih tahu orang? Yang kau asal leceh, lah jadi sana api, muncul sini tante jut, jadi sur syasi jatuh jut. Walbet tu sih, kota leceh kisah. Mal kasih guru apa ada? Mal ada kasih, duiko, affair. Waaqayyo na yaada teera Al-Rabbud Boa Gadda ina deemu amen misala tulfaate waaqayyo darbeera haleluya umna sholte juga kamu nanti tabiomna kolon tete uga Anak kita kete kan berat akan dijatuh kan. Bukan. Segala jadi negara pasti. Bukan. Siapa itu yang pakai yang kudu dicantum? Ini nanti berubah dari mana? Aja belum semua jadi nama. Bukan. Bukan. Itu dia cicak cicak nomor baru. Yesus menaikkan aja. Amin. Minta melati amin jana. Amin. Yesus menaikkan aja. Amin. Toko. Naga bulan menaikkan. Amin. Lama ini masih cari tu. Amin. Tidak akan gelakan apa sih? Apa kita? Amin. Sedefa. Dibaca. Ayam. Amin. Siapa? Pafana. Amin. Amin. Siapa? Pafana. Ukamet. Uga
Infaanfata turte. Amma garuu kaa'ame. Sirrii boosii. Amma booda gadhiifame. Ameen. Guyyaas. Ameen. Halkanis. Ameen. Yoo karaa labeetus. Ameen. Eegduu duwwaa tokko lama sadii. Ameen. Ciibsatti masoota ati nagaan sii ta'e. Fayyinni sii ta'e. Faarfannaa haaraa. Ergaa haaraa. Ameen. Mul'ata haaraa. Gara gadi feera yesus. Kun ilaa galgala kanaa kaasee siifata. Ilaa galgala kanaa kaasee siifata. Ilaa galgala kanaa kaasee siifata. La obboleetti tokko la gara kanarraan jirta. La obboleetti tokko la gidduu kanarraan jirta. Nan argaa si ala manatti dubbate fuulli waa gootuu nan namaa jiru. Cinaacha kee gar tokkootiin dandeessee hin ciiftu si affanaa si waraana kulaaliitii kee kana si dhukkuba. Sitti deddeebi la dugda kee kanarraa si dhukkuba. Gaafa akkasirra achirraa hin ciiftu immoo si waraanaa si affanaa gar tokkoo sanarraan ciisuu si rakkisa. Meerka kee ollaa qabi jedhu. Naan bulu kottu kaa fiigi kottu. Ati nagaafata cinaacha ciisuun danda'u yeroo hundumaa iddoo hojiitti illee yeroo itti kaan dhukkuba baay'ee. Dhugaadha. Dhugaadha darbii. Waggaa afur guutee. Waggaa afur deemee tomboo humbulee. Jedhayyuutu boosuu ta'e. Har'a gaafa gina siita. Har'a jedhee waaqayyo. Dhagaamaa har'a jedhee waaqayyo. Kottu asii. Hin fayyadu. Waggaa afur ta'e. Yoo achirraa qabu sirri kumaa. Dhukkuba baay'ee natti dhaga'ama. Achirraa yoo ciiftu sirri kumaa. Asirraa sirrii baay'ee. Waggaa afur eega achirraa ciifte. Harka kee lama isaa harkatti qabaa qabaa tokko lama sadii. Humna kana dheeraa. Eegi dudda duba godhu. Ajjina guutuu. Hiikee mucaa kan qaqqabe. Ibiddaa. Mata Yesuus yoo hafuurri nagaan sii ta'e fayyinni sii ta'e ameen. Kanaaf obboleetti amante tokko lama sadii kanaaf tokko jedhe. Dhiiraa tokko lama faana miilla kee mirgaa keessa ol si waraana. Faana miilla kee mirgaa keessa ol si waraana. Baay'ee si rakkisa. Gaafa jettu akka sakkanni si gochuu yookiin immoo maal jedhama akkasi okkoluu si godha. Miilla kee mirgaa keessa garuu ol si waraana. Sirra tuttureera, sirra bubbuleera. Isa booda gara jilba kee kanatti ol si dhufa. Miilla kee jalaan ol si Jesus miilla kee jalaan ol si waraana. Meerka kanatti agarsiisa obboleessi kun. Dafiti. Akka fiigi kottu fiigi kottu. Gaafa ergaan gara keessa dafaa qottaa. Ishi akkam si godha gurbaa? Miila keessa jiru waraana. Miilla kee mirgaadha. Ammam ta'eera? Tutture. Waggaa meeqa ta'a? Sadii. Asi xixiqqoo waggaa saddeet? Sadii. Waggaa sadii. Ashin dhufa. Obboleetti maaltu jira? Waan tokko natti dhaga'amu. Waggaa afur jette miti? Waggaa afuridha yoo tomboo humbulee naani. Ati yeroo hundaa na dhukkuba jettan jira baamanaa guyyaa waaqayyo. Eessa dhabbaa manaa kee jiraas keessa? Harri jirtii buluu wangeeni deemee dhumne. Achi deemeen? Ganoonni sumatti waaqeffannaan dura sumatti waaqeffata. Lakki ani sumanna kamalee dheedhi garuu yeroo hundumaa asitti waaqeffannan immoo achitti waaqeffata ture miseensa asitti guutee ture didee achi deemeen immoo garuu asumatti miseensa sin guunne asumatti yeroo hundaa dhufeen asitti waaqeffata. Yeroo hundaatti waaqeffatta? Warra miseensa guutaa achuma. Ishi dhaggeeffadhu gaafaleetti. Har'aa booda si bira hafe. Ameen. Waggaa afur jette? Okay. Keessi ishee sitti moo? Rakkoo kee sitti moo? Sitti moo? Okay. Waggaa afran kana otoo hin taane 2016 jedhamti 2011 eessa turteeti? Biyya kana nufe 2011. Biyya kana nufe. 2011. Biyya kana dhufte. 2011 sana nama wayii tokkotu ture. Nama si barbaadu wayii ture. Si galeera? Dhagaamaa dhaabaletti. Nama si barbaadu ture. Yeroo si barbaadu siin jedhu nama si wajjin jiraachuudhaaf yookiin si fuuchuudhaaf si barbaadu ture. Sirriidha. Sirrii. Kuma lamaa meeqa ture? 11. Ati immoo jalqaba yaada kee ishi jettanii ni deebitee diddu. Sirrii miti yoo? Sirriidha. Galateeffadhaa waaqayyo. Haleluuyaa. Annaa namni suni takka nama waaqayyoo fakkaataa garuu nama waaqayyoo miti. Sirrii. Obboleetti nama sanatu sirratti daggamsiisee akka garuu sirraa. Ameen. Dhaqi nagaadha.
Okay. Brother, good. Ada guyyaa keeti. Ameen. Amantee? Ada guyyaa keeti. Ameen. Dhaggeeffadhu. Waggaa sadii jettee? Miila kee kana keessaa dhulcha Asii ol na waraan. Asii ol na waraan. dhufee jilba kee kanatti si qaba. Gaafa jedhu immoo miila kee kana si qaba yeroon siin jedhu Na okkolchiisa. si okkolchiisa. Okay. Mucaan kun qoricha kee'ametu jira ture. Digimtiin sun isaaf hin kee'amne. Maatii isaa keessaa mucaa dubaraa tokkoof kee'ame. Wallevaati kaamaay. Isa booda mucaa dubaraa suni dhabeetu isarra ba'e. Isatu qabamee jira. Si gadaadha? Maatiin isaa immoo gooftaa kana badaadhuma ittiin jejjedhan. Si gadaadha? Sirrii moo sirrii? Sirrii. Eeyyee. Kasi gaalaa madubbiitu. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torban lakkaa. Namoota torban si dugda duuba lakkaa jira. Si galaadha? Namoota torban kuni har'a bilisa boosii wajjin. Ameen. Eenyudha jennaan maatii isaati. Nama meeqasin? Nama torba. Harka sirriitti walitti rukutaa Waaqayyoof. Raajuudhaaf dirqama raajii jedhamuun qaba miti. Garuu waa tokkoon sitti dubbataa jira. Namni tokko as keessa jirtaa garuu ergaa sii qaba. Akka dhee Waaqayyo bakka kaleessaatti lammatan argamtu. Ameen. Iddoo keessatti jijjiirraa dhee Waaqayyo. Haala keessatti jijjiirraa dhee Waaqayyo. Baga gammadde. Ameen. Har'a guyyaa keeti. Ameen. Harki keessan as qabaa fi tokko lama sadii humna du'aa qabu Yesuusiin bilisa godheera. Sii keera ciibsi jechuudha. Nagaan sii ta'eera. Ameen. Sochoosama miila keessatti akka barbaaddetti. Jedhe. Ganama yeroo dhuftu maaltu sitti dhaga'ama ture? Asii ol na dhukkubaa ture. Ganama? Harrayyuu? Harrayyuu. Akka barbaaddetti deebi'ama. Akka barbaaddetti. Ol ka'eet. Dhukkoo ishee qaba. Tolkee kottu nama. Obboleessa maal ture? Amma fayyeera. Dhugaadhaa? Dhugaa. Homtuu hin jiru? Wantoon kun. Dhaggeeffadhu obboleetti. Dhaga'amaa? Dhadhaadha? Dhaggeeffadhu. Ilaa bubbee mataa keetii kana keessa ol suwara. Sijjiniin. Gaafa nan dhaadhe yookiin namni akka jettu sun quba. Yoomii kaaseetti? Tureera. Hoggaa meeqa yookiin ji'a meeqa? Waggaa meeqa ta'e beeku gimna dhukkuba. Si dhukkuba? Dhimma kana eenyutu beeka? Beektaa abdii? Baay'ee beekaniyyuu yeroo hundaayyuu sakkiidhaan ati yoo shimaatti bukkee jirtu. Yeroo isheen maal jira? Aduun kadhattaafu? Kadhattaaf. Akka mataan ishee dhukkuu beeka? Nan beeka. Harki keessan qabaale. Mucaa kanaa akka godhan rifeensa mataa ishee fuudhaniiti irratti hojjetanii isa booda akka jedhu hamaraattu qalbii haguuftu jedhu. Amma yeroo tokko tokko waan keessee hin dagatti mucaa. Waan keessee dagatte sirrii akka jiru kaas tokko lama sadii maraatummaa na feera gaa. Lafuudha kana baatee jira. Wahai nama tokko baay'ee ishee kana qaayira. Sirbisaa jira. Nani badee sii kadhabdee maal yaa Waaqayyo waan inni qabne waan itti kennitee jettee Waaqayyooti walaa za'uu qabaa jettee. Dhugaadha. Dhugaadha. Maqaa isaa dhabde. Iddoo rakkoo isaa dhabde. Dhugaadha. Harka hiikama borii qaba jennaan hiikamu jechuudha. Waldala jalaa godhe miti. Akka dhee Waaqayyo galgala kanaa kaasee hiikatti kenneera. Nagaan sii ta'eera. Kanaaf laphee kee kan jalaa sirrii kubala gatti seesa dhiqabee amanteera. Tureera nara. Waggaa meeqa yookiin ji'a meeqa? Dhukkubaana natti deebi'a natti isa onaa kadhatame natti isa natti deebi'a amma ona dhukkubaa jira amma waggaa duraa faarfannaa faarfataan gara nafananna keessa yaa'aati jedhee akka faamatti wayi. Eeshi. Waaqni warra na hiiku filaata waaqni nama teessitee har'a hin jiru taa'e. Amma hiiku feette? Amma hiikamte qabu. Haleluuyaa. Akka hiiku. Haleluuyaa. Sokuun kameefaa. Namni tokko yaa'ee na jedhe. Akka kee mirgaa sirra galata gaaftoon qal'aa masa. Ya fakkaatanii naan jedhe waan gootaree jennaan nagaa kennaan naan jedhe. Akkatti qabaatoo qal'aa sadii haala qabeera keessa. Fuudheera keessa dhugu qabeera. Baga gammaddu. Nama ta'a gadi jedhe hojii dhugaa. Ashuu namni galata qabu jira. Galati fuudhaa waan jedhe guddisaa galata qabu.
kadhannaa isaa dhiisee karaa bukkee ka'ee Yesuus duukaa bu'e. Kadhatar kana malaalu dhiiseetu bartuu gooftaa ta'eetu dhaloota baay'ee furmaata namatti ka'a. Ameen. Ganama kana kun sii ta'eera. Ganama kana kun sii ta'eera. Ganama kana kun sii ta'eera. Namni tokko dhiyyeessi asatti ameen 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 jedhama. Jaalala Waaqayyootiin dhiifama guddaadha wajjin bakka jirtanii borsaa keessan dabtarii keessan waa ajandaa qabdan qabadhaa jiru kaa hundumti keessan. Ol ga'a. Nama sin bukkee jiru ilaalaati har'a booda jedhin. Akka kanatti waliin agarru jedhan. Itti dabalii. Itti dabalii. Sheka. Sheka na batte. Dura ke karena sini dila. Asik mat. Idio. Arka ke setiba. Kabe chief satu. Ibu jangan kabe chief satu. Berkah. Bayinan tak ikan. Tak berapa. Itu nama sebut keju. Arka boda jadi. Akka kana tina nagar tu jadi. Anji jira mena jadi. Pakki ko jira mena jadi. Idon ko jira mena jadi. Ojian ko jira mena jadi. Makan ko jira mena jadi. Ani sakale sami tini jadi. Arre guya mafu. Aga jiarat. Arre guya mafu. Angga jiarat. Angga jiarat. Nama didami torba fidon jijjiwa. Kota gaba mana mana. Itu jijjiwa. Ekonomi ke jijjiwa. Hala ke jijjiwa. Jirenya ke jijjiwa. Eba arge dembe ne ke sana tara. Namne kala tuh apa? Saat itu kita mengira. Sera bobo kena sedih. Kapan tanya dokter ni? Wakayo motivasi waneti lola kas, lola lamafa, lola sadafa, lola profa, lola sanafa. Wakayo ibter katu. Yero katasa motit ergu kesati, motina kajet. Sama-sama. Kesuma lakop sadit demi akhir demi shan demi jatuh itu berdesa dekat bukitane. Akadero. Imbainadi. Asal biya kan kesati. Wakayo wakil fadai. Mojak kawat arah tu kokene. Usen dia bisa kerja. Yoro tas kesati asa wakayo kesene. Asa tu wakayo kesene wakayo ni kesan berarti cika sisawan tevi. Jaron ni kesan lokiri jolle kesan agan lo kali nu aceh suat tevi. Laki asma bane tu dua berarti ni asa dia sena tinjat. Acmana kajade Farion. Akajade. Ega asam muere. Bau baati. Pagatan ni karu deh nane. Bau ba. Ada dari deh na. Arab jaga bagian neman. Asma kesat. Hartu mau kojalat. Bulcin semua kojalat. Pakayo wage pada. Ini jangan nana mau kajat. Bau bash. Garu pagatan di mana deh na. Wajib cuma berbalik. Saat ini berbalik ti. Kalau orang ini singgorat saat ini berbalik ti. Harka kesan singgal batai. Akadere muslimu laki fagan nedemna yoti kade guyasa nedemna. Amin dah. Amin. Ina manta. Ina wakayo kanan jere. 1 mil ijolle koti kadene rachra. Amin. 1 ebba jolle koti kadene rachra. Mena mena ko iye amina jera. Amin tidan. Mena kesan lamang kabat. Lak. Aman tidak. Mani dati dua kau kenal tu gara jabanana, gara jabanana, gara jabanana. Purne walite tata sagale dufe, elma wagayo gofta mata tu surat dufe.
Rukutan galateeffadhaa. Haleluuyaa. Namni gammadaa jira? Galata namni qabu jira? Namoota wal ijaaranii wal qindeessanii jireenya keetti kiyyoo ka'aa turantu ture. Hin badaa bakka dhabameera bakka kassareera harka duwwaa ta'eera jedha. Dhugaadha. Dhugaadha. Sitti kolfu guddaa duwwaa. Ati immoo yoo tokko dabartu tokkotu sitti dhufa. Yoo tokko dabartu tokko sitti dhufa. Maali waaqayyo tarii fedha kee malee yaada kee malee dawwaan kana keessatti ta'e immoo jettee yeroo tokko waaqayyoon gaafattu si mul'atu. Kanuma jalatti jalqabdu waan nama sila nagaa turetu jeequmsa qaba. Dhugaadha. Dhattee waan tokko gaafate jalqabdu sila nagaa ture amma immoo jeequmsitti qaba. Maa kun immoo eessa dhufetteetu waaqa si gaafatta nama si gaafatta lafa nu beektu garuu jeequmsa sirratti kaasi. Namoonni sadii si bira hafu. Amen. Amen jedhaati. Amen. Yesus gooftaa. Namoonni sadii waaqa si bira hafu. Amen. Keessuma nama isa tokko illee baay'ee nama na gargaara nama naaf yaada yookiin bakka waan tokko tokko yaada naa hira nama jettu jira. Nama guddaa wayi. Si galaayira. Gaban immoo maayina gabeetta. Afaaniin sitti haasa'a waan gaarii wayi sitti haasa'a garuu ciqilee immoo sirra gadhee jirraa kana bakki na jedhu gurmaa guddaa kanatti sirra targane immoo ciqilee isaa. Akkuma Amen. Yesus gooftaa. Harkatti qaba barana hin milkoofne jalaa nama qaba. Amen. Yesus gooftaa. Amantee? Nama lamaaf 16 sittani mana dhaggeeffadhu keessumaa ji'a shanaffaa booda milkoofna guddaa milkoofna. Amen. Guyyaa shanaan jedhe ji'a shanaan jedhe. Amen. Barreeffadhu. Baatolaa jedhama. Na dhaggeeffadhu. Namoota baay'een akka waan ati hiikamtee jirtu akka waan ati gammaddee jiraattutti si ilaalu naan jedhe waaqayyo. Garuu ati jechaa deemtaa akkana mul'atu si argee dhala godhe itti darbeera. Amen. Hojii keenya hojjetare. Amen. Dabalaati ani jedhaafi. Amen. Miila keenya ergaa kana moolaas kanaa keessi qabatee jira. Naa kana. Amanteera wanti kun. Ture. Waggaa meeqa? Gara waggaa 4. Waggaa 4 ta'e. Akka jedhu si dudduuba deemaniitu namni kun naafachuu qaba malee deemuu qabu. Ol jedhuu wal deemu nurratti goobeera, nurratti deemeera, nurratti akkas ta'eera, nurratti hojjetaa waaqayyo garuu akka naan jedhu. Yoom jalqabee ganaadha mataadha kuni ganaadha. Miidhuma isaan goobatanii nama guddaa si goofama. Jijjiirameera seenaa. Amen. Waan guddaa akkaataa ajaa'ibaa waan bal'aa wayi. Sabaramee akka beeka. Amen. Afur. Guyyaarraa ajandaa keessatti gadi barreeffadhu. Tokko sagantuma kan akka kennamne waan si gaddabeef ture. Dhugaadha hafeen ture. Qabsitee Faarfataadha kunoo sa'a saditta sulultaa ka'ee fee wassane warri du'aa wayii quunname. maaltu si mudate?
warra du'aatu nu godhame sa'aatii iddoo hafee murteessan isaanitti temento hafee rattee cumaan kootu na qabbala kidhiisina isaan na jennaan akka wal tarfataa jiraata illee keessan injalata keessa hojii keessan waaqayyoon galateeffadha tokkoon isinatti brother baga dhuftee ameen sigale isaan dhufe waaqayyoon kana jaldaa masii qabaachuu jira amen say hallelujah amen ati nama harka tokkoon hojii waaqayyoo hojjetuu fi nama harka tokkoon immoo hojii dhuunfaatti hojjetu miti. dhugaa Harki kee tokko ba'aa mana waaqayyoo wayii baata laata waan akka waldaa wayii tolcha jiraatu. dhugaadha nama Hai? Gateettii isaa akka jira laa waldaa. Maal? ay lafa wandee tokko ongo tajaajila sakkutti tajaajilaan jiru lafa wandee utuu waa'ee koo caalaa waa'ee mana waaqatiin hojjechuu jira dhalaarra miliyoona tokko doo qabaadhe kuma dhibbi tokkichi kan koo godhe kuma dhibba sagaltamii mana waaqaa godha malee kan koo waan itti yaadu qabu garuu wanti tokkichi wanti seenaa ta'ee naa ta'u tokko hin jira. Waa'ee kan waan biraatti ni mini. Haleluya. Amin jedha. Amin. Namni kan madaala garuu mana kana. Kalau tak kita besok. Tapi buaya itu kita jatuh. Amen. Say hallelujah. Amen. Betul ni kan? Waktu ta, Yero Yosef nano Isiaki bola bishani kote dufani gearfani Yosefan berjuang sana. Kaya lalu suratnya. Ate kote tu bukan di konsep apa saja sudah bagus. Irratti dubani akka qura kana kan fakkaatan akka qura kan mo gobo toro yoki wandu argatetti wanna mo bettani akka kanatti dubani ganna garuu kan si ajaa'ibu ati immoo irratti kadhattetta waaqayyo jedheera waaqayyo naan dubbateera jette wanta tinka quraan immoo dhufteetta garuu waraabbateen jirta dadhabbii malee dhugaadha no inni caalaa beekaa sanatti maali yaa waaqayyo ani hojii kee hojjedha ani mana keetiin dhimma maaf dadhabbii waan jalaa ta'e jetta Emang kakak di bosok mesti mereka. Dhugaadha yeroo ji'a tokko keessa yeroo sadii adagaa makiinaa dhaqna. Iddoo bakka makiinaa kana gaafa bitu qabuudhaan dhufe makiinaa irratti barreeffadhee ture yeroo sadii adagaa geessisee waan qabu muluu dadhaabee iddoo bakka amma gaddeessitee ija namaa ilaalchistu ati fudhadhu utuu ija namaa ilaaluun barbaadu jedhu waaqaa fuulduratti bu'ee afuun waaqayyo isaanitti baduu na himmaan galaasee kifilii tokko keessaa wayii kifilii qote galee kadhachaa jiru illee naa dawwalanii maal waaqayyo waa'ee keenya jannaa qaayaa gadanii naa illee naa kadhatanii dhugaadha waa sirriidha maal akka fuudhan inni deemisi fuula baduu waa keessaa na baasee egaa fuula waaqaa fuulduratti agarsiisu bakka indoo amma gaddeessitee jajjalloota kana fuulduratti mataa na goote gaddeessitee duwwaa na gootu ana garuu na fudhadhutu hagam madanaan bilaa yookaan immoo lafa jettee nagahee dhugaadha yeroo fuula waaqaa fuulduratti gootu jira sirriidha waaqayyo Wajahmu satu tidak akan ambil kau algoritma baik di wanita kabar negara azmata la fauna wajahmu satu tidak akan amin kane malam rozaege konuga admata male indage zinderega harfana baca Tauba Yesus amin amin Waaqayyo haleluya amen amen garuu abjuudhaan nama akka dhugaadha xumurameera kan jedhu ganaa barraa'uun arge alkanidhaa skriptoo diimaadhaan yoom alkanidhaa jechuudha halkanidhaa maatabatti sii godhe amen 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 amen
አሜን ስርክ ዋና ዝክም ጨቃሲ በረፈት ዱካ እሺ ተክ ወረ ኤበኬት ቡርቃኬት ብዮ ጉራን ጌራሮታን ዝብራ ደሊሳ አሜን ለም ኤባሃራቱ ሲባ አሜን ኤባራ አሜን ሰዲ በቀዮ ከናም ነሞቲ አጋ አማቲ ወጂ ወል አርገን ባየሳኒ ነሞታ ሲራ ፈየደመን ኡጋር ዋቆ ከናን ገላያ ፍልትነ ዘከፍስ ጉያ ቦሪቲ ካሰ ኦጀ ዱሬ ቦሪቲ ካሰና ነይዋ አሜን ነሞታ ሀርከሲ ቀበንሲ አሜን አሜን ነጋሲ ተራ አሜን ፈይንሲ ተራ አሜን ዋን ኢገኬ ከነ ኬሰ ደሜ ሂደ ኢገኬ ከነ ኬሰ ሞ ደሜ ኢገኬ ከነ እዶ ዳቡ ወንተ በርባዱ ተቆጥ ነቡቡጠ yeroo tokko tokko ugaadha edda koo keessa deemee nabubbuta yeroo tokko tokko ኢደኬ ኬሰ ደሜ nabubbuta akka waan ittiin waan nama ceenillee ነገር ነው namna waaqayyo galata galata waaqayyo kasman jedhe አሜን iga kotti dabaleera አሜን hiyaddeeni አሜን akka sodaatti sadametti nagaas gidaya አሜን ሃሌሉያ መልካ ከናማ ኖርታ ይሰማሽ ነገሮችሽ የሚከፈቱበት ቀን አሜን ከዚህ በኋላ ግራ ይገባሽ አሜን ጭንቀት አይሆን አሜን ሰላም ሆኖልሻል አሜን አሜን ነው አሜን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በራስሽን ይመታና ይይዝሽና በጣም ያስጨንቅሻል አይደለም ስንት ጊዜ ሆኗል ቆይቶብሻል ከዛሬ ጀምሮ ተሰብሯል ሰላም ላንቺ ሆኗል ህይወትሽ በኢየሱስም ያማረ ሆኗል ነገርሽ ተስተካክሏል አሜን በሏ እንደዚህ ኩላሊትሽን ያሽ እዚህ ጋር ያፍንሻል እዚህ አካባቢ ላይ ምን ያለው መሰለሽ አንዳንድ ጊዜ እንደ ውጋት ነገር አያለው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ የሚይዝ ነገር አያለው አይደለ ከዛሬ ጀምሮ ተነቅሏል ምንድነው ጌታ ሆይ እዚህ ጋር ያለው ትላለሽ ትጨነቃለሽ ግራ ትገባለሽ ምንድነው እኮ ምንም የለም ምንድነው እግዚአብሔር እንዲያነት ነገር ደግሞ አይቻላከም በቅርብ ጊዜ መጣ ትላለሽ ከዚህ ሰዓት ላይ ጀምሮ ተነቅሏል አለክሳ አመስግኑላት ሃሌሉያ ሰላም ላንቺ ሆኗል ተባረክ